Joanna Hardy gadamojjii waraanaa yoo ta'an haadhaaf dhalattuu Washington DC'ti. United States keessatti du'a qawweedhaan wal qabatee dhufu ilaalaa jiraachuu isaaniif bara 2018tti garee hookkara qawwee hir'isuuf of kenne kan Guns Down Friday jedhamu qindeessuuf murteessan. The streets of DC was worse than a war zone, and I just truly wanted to create change. It's scary. It's scary to just... Daandiiwwan DC godina waraanitti geggeessamu caalaa hamaa turan. Ani immoo dhugumatti jijjiirama uumuun barbaade. Sodaachisaadha. Ijoollee keessan namoota murtaa'an irraa akka fagaatan, akka of eeggatan barsiiftu. Garuu dhukaasa jamaa'oo maal gochuu dandeenya jedhan. Jimaata yeroo mara Hardiin konkolaataa isaaniitiin gara gandeen Washington taateewwan qawweedhaan wal qabatan baay'inaan mul'atan keessa deemu. Mala hookkara hir'isuuf attamiin jiraattonni miidhaa jirurraa akka fayyan gargaaruuf jecha daa'immaniif maatii waliin wal argu. Gareen kun namoota ajjeechaa dargaggootaa of ajjeesuuf kanneen rakkoo fayyaa sammuutiin miidhaman gargaaruuf qabeenyaan akka argamuuf haala mijeessee sagantaalee ni qopheesse. Hardiin akka jedhanitti gareen kun aangawoota magaalattii waliin wantoota biroo irrattis ni hojjeta. Kanneen akka ibsaa daandii kutaalee naannoo dukkanaan dhuunfataman yaadachuu jedhan. A neighborhood that we went into, we noticed that shooters were coming behind bushes. Ganda nuti deemne tokko keessatti namni dhukaasu tokko bosona keessaa to'achi as ba'uu argine. Kanaaf ijoollee gaafanne hawaasa keessan keessatti hookkara qawwee dhaabuuf maal gochuu dandeessu jenne. Isaanis waan ta'aa jiru ilaaluu akka dandeenyutti bosona muruu dandeenya jedhan. Kanaaf hiriirree miseensi mana maree gara ganda sanaa dhufanii bosona sana akka muran goone jedhan. Kan umriin waggaa 13 Makaya King Brooks fedha ofiin kanneen ba'an keessaa tokko yoo ta'u ofii isaayyuu dhukaasaaf saaxilamuusaa dubbata. I was still like real young, so I put up my curtains all in my room. I didn't want nobody going near my window. I didn't want to vacuum my room. Baay'ee xiqqaan ture. Yeroo hundaa kutaa koo keessa golgaa foddaa koo irraa hin kaasu. Foddaa kootti dhiyaachuu nan sodaadha. Kutaa koo qulleessuu hin fedhu. Sababiin isaas meeshaan ittiin lafa qulleessu sagalee guddaa waan qabuuf nan sodaadhan ture. Kan umriin waggaa 13 Rashaad Beetis waggoota muraasa dura sababa hookkara qawweerraan kan ka'e hiriyaasaa dhabe. Hardii waliin wal argee dubbachuun koo akkan jajjabaadhu na gargaaree jedhe. I feel like angry and sad at the same time. If I get emotional, Miss Hardy, she'd be right there to talk me out of... Yeroo tokkicha aarii fi gaddatu natti dhaga'ame. Yeroon miira keessa seenu Hardiin cinaa koo jirti. Haalan keessa seene keessaa natti dubbachuun akkan ba'u gooti. Ogeeyyiin xiinsammuu daa'imman oduu waa'ee hookkara qawwee dubbisuu yookaan ilaaluun illee fayyaa daa'immanii irratti dhiibbaa guddaa ka geessisuuf miira namaa jijjiiru, hirriba ka jeequ, fedhii nyaataa ka dhabsiisuuf rakkoo xiyyeeffannaa fiduu danda'a jedhu. Garuu yeroo baay'ee maatiin mallattoolee kana innaa argan gara rakkoo xiinsammuu cimaaf dhiphina sammuutti akka hin jijjiiramne ittisuu danda'u. Parents talking to their children about things that happen can be very helpful. You're watching a movie together and... Maatiin waa'ee wantoota raawwatamanii ijoollee isaanii wajjin haasa'uun baay'ee isaan gargaaruu danda'a. Fakkeenyaaf otuu fiilmii waliin ilaaltuu dhukaasa raawwatamu argita. Sunis ijoollee kee waliin mari'achuu carraasiif kenna. Maal fakkaata ture? Akkamitti kana to'attaa? Sun anaan na gaddisiisee jira. Ati hoo jechuun waliin mari'achuun gaariidha. Akka garee odeeffannoo walitti qabu ka dhuunfaa Gun Violence Archive jedhamutti sababa hookkara qawween wal qabateen hanga caamsaa 17 bara 2023tti United States keessaa ijoolleen 670 ta'an du'aniiru.